turn on professional mode ta'uu qaba jechuudha. Yeroo kana fooloon isaadha active ta'ee taa'aa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanalii yuutuubii keenya. Sagantaa keenya guyyaa har'aa qabannee isiniif dhufne warra fooloweriin feesbuukii keenyaadha jalaa badee dhokateen nu rakkisaa jira warra jettaniif har'a sagantaa kana qabannee isiniif dhufnee jirra. Haga xumuraatti nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. YouTube chaanalii keenya subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Haga xumuraatti nu waliin faalaarii keenya sirreeffachuudhaaf feesbuuka keenya F-laayitii yeroo tokko gadi tuqanneeti ni banna. Akkasitti erga bannee booda feesbuukni keenya yeroo banamu bakka akka mirgaarraan gubbaa irratti toora sarara sadii mul'atu kana asirratti yeroo tokko gadi tuqanna. Erga gadi tuqattanii booda piroofaayilii keessan ni dhufa jechuudha. Bakka piroofaayila keessanii kanarratti ni tuqattu yeroo tokko. Erga gadi tuqxanii egaan akkuma argaa jirtan fooloweriin hin jiru 5k friends kan jedhutu jira jechuudha. Asirratti argaa jirtu yoo ta'e bakka kanarratti dhokatee jira jechuudha. Kanaafuu akkamitti foolow sana deebifadha isa jedhu isinitti argisiisa. Tuqaa sadii kana bakka kana dhuftanii iddoo kanarratti see kanarratti yeroo tokko gadi tuqattu see kanarratti gara gadii kanarratti kunoo turn on professional mode kan jedhu kunoo akkasitti sirriitti mul'ata jechuudha. Isa kana yeroo ofiirra taa'u fooloon feesbuuka keenyaadha ni bada yookaan ni dhokata jechuudha. Kanaaf inni kun yeroo mara turn on professional mode ta'uu qaba jechuudha. Yeroo kana fooloon isaadha active ta'ee taa'anaaf yeroo tokko foolow kanarrattan tuqadha. Egaan ammas erga itti aansuudhaan bakka turn on jedhu kanarratti argaa jirtu ta'e bakka kanarratti dhuftanii yeroo tokko gadi tuqattu turn on jettuuni. Turn on erga jettanii booda haala kanaan set up your profile for success jedha. Completed steps. Steepota armaan gadii kan guuttee xumuruu qabdaa jedha. Haala kanaan amma steepiin kun yoo hin guutamne ta'e guutuudha qabdu. Wantoota isinirraa waan salphaa isin gaafata. Kanaaf hankoo guutamee dhumeera waan ta'eef isin kun immoo dirqama miti. Kanaaf skip jedheetiin jira. Yoo barbaadnis guutuu dandeessu jechuudha. Egaa mee foolow keenya sila duuba deebinee ilaalla. Egaan hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan amma sirriitti deebi'ee jira jechuudha. Sirriitti deebi'ee jira. Haala kanaan foolown keenya yoo nu jalaa bade deebifachuu dandeenya jechuudha. Egaan hordoftoota keenya toora feesbuuka keenya yookiin immoo yuutuubii keenya foolow, sabskiraayib, sheer gochuun nu hordofaa isiniin jenna. Yuutuubiin keenyas liinkiin isaadha kunoo akkaataa itti feesbuukawwan haak hin godhamnee fi dookumentariiwwan adda addaallee akkasumas barnootawwan adda addaa baay'een isaanii as jalatti ni argamu. Yuutuubii keenya immoo gurmee ICT kan jedhu sabskiraayib, laayik, sheer godhaatii wantoota teekinooloojii wajjiniin wal qabatan nu waliin hordofaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.